nama badii balleessee badii isaa gaarii laa guutu badiin tiyya sun gaarii mana isaa warra jedhu. Meeshaa gurguratee biyya kana kutu isuma jalaa batuudha malee yaadde. Wala amma sabbaani wakkaattillee. Laa kutuma malee kun waan karoora gammuu. Kama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi deessan malee irraa isin baase. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu bakka jirtanitti nageenyi kabajaatiif gajaalaala isin haa qabu jecha duraan dursee komboltaa yeroon qorra sonnaa jiru san komboltaa uffadde. Ilaalamu. Anu sanu cinamaa. Komboltaa hoo jedhan. Tajilaadha. Kee tajilaadha. Ini baru tajila, kuni kamera Saudi, fatusan kali yang ini nanti kita tanya kan. Tajila. Akas kutik kau ilmu sehati karena kabajam tu tahu tu kayaknya orang kuda yang biasa. Orang kuda aja apa kan jira. Saat orang nama dah, aku mau jualan bodoh mau akan buat ada kan. Balik amma mau tiko akas kabajam tu tahu tu kayaknya saat kun korak tahu lewan aja apa wan mereka tu kawan ini dia ni jira kurban ni punya kita ni kabajam tu tahu. Badii guddaa dalagee badiillee dalagee nam tokko yeroo tokko badii dalagaatu gaarii dalaga Mustafa. Amma gurbaan kun warra badii dalageeti ka'eeti badiif gaariilee wal bira dalagee. Wal adda wal la badiif gaariin adda wal ka adda baddee wal maal. La adda baddee miti. Badii dalagee namoonni walii lamni Mustafa si. Aywa. Warra badii dalaganii badii san. Badii ofii beekan. La gaarii masiinantu jira jecha. Warra ammoo badii dalaganii badii san badii ta'uu beekantu jira jecha. warri suni yaani warra badii gaarii ladda beekan jecha badii leeni balleessanii gara gaarummaatti deeman jecha kun inuma beekumsarraa madda dhugaasti namni badaanoo nama badii balleessee badii isaa gaarii laa guutu badiin tiyya sun gaarii mana isaa warra jedhu warra ana malee jedhu jecha warra akkasiisan warra yaani balleessee nama badii fudhanne jechuudha balleessee nama badii fudhanne rakkoodhaanii kana kabajamtoota haftoota keenyaa waa'ee gurbaa dheeraa nu bira jiru kanaatiif dubbanne jechuudha walumaa galaanii waan mucaan kun asiin dura balleessee ture argitanii jirtanii waan inni leera jiru argitanii jirtanii adammoo waan addaa takkaan qabannee isin dhiyaannee jirra waa'ee isaa kun nu yaachisee jennaan isinillee nu erganne nu akkanumaan waa wayii tottolchinee dhufnee jirra mee gara Mustafaatti isin dabarsinee kaaneeti waan qabannee isin geessisa. Oke, kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo tokko asiin dura gadhiisee ture jechuudha. Walumaa galatti illee beekamaan isin waraabee chaanal isaa irra gadhiifne jechuudha. Meeshaa gurguratee abbaan meeshaa inni irratti gurgurate sun jechuudha. Walumaa galatti akkasii nuti. Bareeda dhiifa bareeda. Qabachuun gaariidha. Xiqqoo Mustafaatu naar jala jarjaree jennaan qabadhe kabajamtoota hordoftoota keenya. Hordoftoota keenya meeshaa gurgurachuu isaanii yaadatanii. Meeshaa itti ulfeessee lama beeyaati. Dawuudha. Waan akkanaa si godha waan akkanaa si godha leessa deemaa jaartii jalaa bahuuf jalaa baduudha. Abboodam ziraan boongadoo sayaa. Meeshaa gurguratee biyya kana kutu isuma jalaa baduudha malee yaadde. Wala amma sabbaani wakkaattillee. Laa kutuma malee kun waan karoora gammuu fakkaatu. La abdi kasu sontane ani ni beda kan tro le ko season ko manu tre san ma fi ni gala malje gale yo biyite ja gale hala mana biyite ya sin sirre fadde yo xaw nam ko berno yo duro gale hala biya sirre sa akasi duro gale si tan for da je di ade je lama kisin alo je lama kan sa la waan fakkaana mal hena ni fakke fanne ni fakkaata mo dubira ti wonu magalatti kawajamtoota hordoftoota keenya jaartii ofii irratti yaani isii ittaafa keessullee wanni dalagaa robuun waan dhugaa yaani namoonni hunduu liqimfamne namoota jala Mustafaatti uuf. Laa inni duraan dursee durumaa itti mee jira wanni kun akkuma tamma jette jedhe jechuudha. Karama gurbaan meeshaa dhawwee jira waan akkaan simaa beekai. Walumaa galaan gurbaan meeshaa mee Mustafa dhiirtii dubbii waliin saamtu yaani dhiifama naa godhe waan takkaa jedhaati gaafadhee mucaan amma waliin jira Mustafa bira imalla kan ada balisa dorala shantama nada bali nanje dorala shantama nada bali dorala shantam na kun ani meesha tan ittin kanne mala gudu nan kanne meesha mala gudu nan kanne ban ban meesha rabi sani garu sura bite na rabite garu mala kun sana kan ha kan nuti meesha kamisate tibe kaka erga musa miti siyu kennu ana baatu guyya kana si kenna jede meesha erga gurati meesha kisate duba dorala shantama kan balado na dem sero atiyetun Kalau saat ini wanita kubur, kan kini tu orang fakirnya komportan pun, kainu, jalan di macam lagi bisa tanah kubur, tina jadi si kubur,
fakkeenya doolar 26 gurguru soddoma yookaan doolar 26 gurguru si galaan yeroo booda lakki akkana kana dhabee jira naa kenni yaani naa kenni an jedhe lakki hin kennu itti ofeeti keetiin yoo feeti soddoma si baasa boolisa yoo si baafne dhiise takkijuma kana sirraa bitaa dhacha yaani akkas ilaalu duba amma akkas naan jee beekee akkasii walollee wallamne garaa binne walollee Mustafa Mubra dhiiseen utaalee biraa beekee jechuudha. Ittiin deebinee kun Mustafa Abbas kottu jeenaa yaadde hoggaan fooliin jirtanii Mustafa la amma waan si himuuf deemnu Mustafa kaameraan nu qajeelcha la akkasumatti wanni si himuuf deemu jira Mustafa kophaa miti yaadillee walumaan si waame lamoo ati badii agana geetutti hin deebiin rakkoon qabu galatamaa isin garuu la galatoomaa miti galata kee barbaadu badii agana geetutti galata kee barbaadu dhugaa galata kee barbaadu galatoomaa leenu jedhimti badii agana geetutti hin deebiin duuba ambati duuba isiyaaki badii agana geetutti hin deebiin amma meeshaa santii deebiin amma meeshaa miti illee kan dubbataa badii agana geetutti hin deebiin tamam hin deebiin tamam miti tole jedha fa'a oromooti tole hin deebiin jaarti teellee sobi tamam in sobne baramani sobne ilaa ageeffa dhugaa maali maali nama baramani waa sobi amma daawwattoota dura takka waan isii sobu jiru seetan harkileen sobdee harkileen isa ciinumaan lutu battee jechuu ta'e kan dhugee misi beeknee jira ageeffa dhugaa jaarti waan xiqqaa miti jaarti jalqabumaa waan akkanaatti seenuu yaani erga laalteetti seenuu qabda erga itti seente ammoo isii kophaatti isii haadha si godhatte isii abbaa si godhatte isii jaarsa si godhatte isii obboleessi si godhatte lafa lutu battee gatu mulqaa jira lamoo waan kanaa kan sirraa akkana eegame takka jedhu waan hin fakkaanillee hin dalagina maamuudha takka jaartii tantee jabeeffachuu qabda meeshaa ammoo ati namuu caarraa wal lolte san ani Mustafaan namtichaa waan inni barbaadu irratti haa dabaluu fi tolallee haa jedhu ammoo kana sii goonellee sitti himuun of jajuu waan taatuuf kana akkana goonee irraa birrii haganaa irratti daballee irraa jennee sitti illee himnu maallaqa irra daballee dhageeffadhu maallaqa irratti daballee deebifnee mucaa irraa tola nuu kenne kana goone siin jennee yoo maallaqa irratti daballe jennu galatoomaa ittee boruu abdiin fa'aa waan akkanaa naa godhan jettee halkanii guyyaa akka iyyaa ooltu hin barbaadu si galaami kanaafuyyuu meeshaa kan keessii deebisuu dandeenyee jirra meeshaa si deebinee jirra lamoo waan akkasitti deebinii jaartii tanteellee dhiifama gaafadhu qoma ittiin balleessin kana kan waliin mari'atte kan kanas mariisuun sirrii miti jedhanii dhiifama illee naa godhi ammaan booda rakkoon qabu garuu isin galatoomaadha waan akkasii deebinee jirra. Oke, kabajamtoota hordoftoota kiyya duraan dursee abdiillee galatoomfadhachuudha maaliif anatu akkana jedhanii mucaa akka inni walumaa galaan waan hunda itti mee mucaan sanillee waliin itti dhaynee akkasitti mallaqa xiqqoo illee waa walumaa galaan halli itti goona jedheeni jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya duraan dursee abdiillee naa galatoomu jechuudha baay'ee na bira dhaabatee mucaa sanillee hatta osoo waaminuu bilbileellee itti mee akka baay'ee walumaa galaan waa itti himee lamuu mucaallee naga bira ga'e numaan ilaafee iyyuu akka walumaa galaan akka guyyaa duraa lolee aaree nabii loleen hin jiru jechuudha. Kanaaf ammoo mucaan ammoo ammallee argaa nabii hin danda'u meeshaalee guurte kootu kanarraa guuradhatummaan naan jedhee. Koo inni birii argaa diyaanus hin danda'u. Argaa yaaboo nama narraabsiin qamaa zigee nama narraabsiin ammallee kabajaa eebbe. Walumaa galaan mucaallee naa galatoomu abdiillee naa galatoomu jechuudha. Walumaa galaan mucaan ammoo hagammaa meeshaa isaa akka inni mana dhufee wanni godhu fe'u meeshaa ammoo inshaallah yoo rabbi rahmata nu godhe yoo dhaqqabee asii fuudhee mana isaatitti fidee fi jechuudha mana isaatitti galchaa fi jechuudha ani kanaaf ammoo atillee reedha ga'u jirta meeshaa kellees wanni goone yaasmiin ammoo yaasmiin lahu samaatti obboleettii ta'e kabajamtu kijiba isaa la saniin si dhoogadha Mustafa waa'ee yaasmiin dubbata maaliif mucayyoon tuni biruma dhandhee qaamumaan itti himuun wayyaa yoo ani illee qabu dhabaate qaamumaan akka itti himtu fedha malee haalaatu kiraasa kan viidiyoo keessatti waa'ee isiin dubbatiin haalaas bareeda irraa deebi'e ka dura miidhamteen gaa kan dura miidhamteen gaa sirree dhugaa keeti kabajamtoota hordoftoota kiyya walumaa galaan gaarii taatee sharrii taatee namni ati maallaqa meeshaa dabaltee naani mallaqaa dhiyeessi walumaa galaan wannummaa nanarra waamee sagantaan keenya har'aa walumaa galaan jechuudha meeshaa isaallee deebifnee fi isa kanallee ka gammadu fakkaatu silaafuu inni jechuu waan nu walumaa galaan waajiba keenya ba'uudha malee ati gammaddeedha wallahi ni gammade garuu galatoomi waajibuma keenya ba'uudha mallaqa siinimu waajiba atama walumaa galaan
bultimatee ta diigamuu deemsisan jechuudha. Shayxana si fakkeessee diiguuf deemu san shayxana ta'e hiriyaa kee ta'e tama diigamuu deemsisan qabadhu obboleessa kiyya. Jazaan yaani nu rabbuma biraa nu deebiti yoo fakkeenyaaf yoo obboleessa keenya sharrii yaate booloo fi gottee wanta kan jira wanni takka galanni namaa osoo hin taane abdii kiyya namni waan siin kanneen kofra namni waan siin kanneen namni osoo waan siin kannuu baate jechaati gochaan si bira dhaabbatee wallahi akka nama tokkotti akka jiruu isaa san hojii dabarsee na fakkaata. Nama tokkotti saniif homaa rakkoon qabu galatoomii Mustafaatillee karaa kanatti rakkoon qabu. Saniifuu galatoomii baay'ee galatoomii Mustafaa. Kamii kaameraa boo. Ni dadhabde harkaa sadadhabde. Okey saniifuu Mustafaa baay'ee takka galatoomii bootaa wal jijjiirra xiqqishoo harkaan na bitaadha. Xiqqishoo bootaa wal jijjiirre. Okey saniifuu maal rakkoon qabu daawwattoota hordoftoota keenya wallahi hedduu takka Mustafaa ni galatoomfadha. Nan galatoomfatin wanni si jechaan goone laa walumaa galaan si jechaan goone maaliifi. Leesh naa jechaan goone. Jechuun walla si jechaan miti maaliifi. Bolla namni tokko kaja walumaa galaan ilma namaa tokko halaa hadafa qabaa eebjuu isaa san diiguuf yaalii godhee si fakkeessu sunillee walumaa galaan mammaaka tokkotu bolluu fi namaa qotaa turte guyyaa tokko itti baddaa jedhan yoo fakkeenyaaf nama fochaa jechuudha nama na eegaa jira deemuuf kan akka bajabtoota abboota keenyaa jira lachuu rabbi walitti ta'uu geessu jedha meeshaa inni dura akkas goggodhansan illee akkas goggoonee waan galatoomaa wallahi mataa fi mana isaatitti Mustafaa waliin waan jiraan haatu Mustafaa fi Sayyid illee beelama qaba akkasitti kutuudhaaf deema isin jedha nageenya rabbii bakka jirtan isin biraa jiraatu isin jedha haga guyyaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anillee ni jarjaraa kee na eegda daqiiqa. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ammallee abdiin akkuma jedhe yookaan abdii yookaan Sayyidoo fudhee jechuudha meeshaa isaa manatti deebisee fi inshallah kamoliin garuudha jechuudha isin jasa piraas goona jechuudha walumaa galaan. Ammas booda waliin taa'ee jirna miti. Kanaaf immoo walumaa galaan abdiin ni jarjaraa ni ajajaa. Koo arginu illee baay'ee na eeg. Illee ni jarjaraa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa wallahi bakka wayii deemuu deemne jechuudha. Tolumaan jaalladhamna. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qophii keenya kan xumuraa waliin hojjettoota rafanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.